oduu ammee dirra keenya dirreen taphachuun akka ofiin taphachuu taate asumaan ummata Somaalii akeekkachiifna. Ummanni Oromoo guutuun xiqqaa fi guddaa muummichi ministeeraa dhugaa dubbachuun waan garaan Somaalii jiru keessaa waan ol yaasee ummatatti agarsiiseef amma ol kaanii jiran. Kanaaf dirreen dhawaa akkuma jirutti Oromoo ibsiti. Finfinnee yoo handhuura Oromiyaa taatu dirreen dhawaa ammoo onnee Oromooti. Handhuura Oromooti jechuudha, onnee Oromooti. Kanaaf akkasitti jechuudha. Qabsoo maaliif jennaan akkatti Oromoo guutuu ibsitu qabsoon Oromoo ta'arraan tana injifannoon argamtee uummata Oromoo dammeessuun hanga bakka tanaan geesse asirraa billee xiqqaan qinisee asirraa ifuudhaan wal geesse uummata Oromoo guutuu bakka sagargaanaan geesse. Kanaaf handhuura yookaan handhuurti Finfinnee taatee onneen dirree dhawaa onneedhaan taphachuun hin taatu. Kanaaf dirree dhawaa amma bulchiinsi dirree dhawaa hoo maalirra jira? Ibsaa gabbeemaan kanin warri silaa jiraattonni Oromoo kan dirree dhawaa keessa jiru maaliif waan ta'in gabaabdumatti Somaaliyaa aangoo dhiyeessuun hin taatu. Dheengada jigalaaftu nyaattee liqimsite amma jechuudha dirree dhawaa nyaachuudhaaf bishaan irra barbaadachaa jirti. Kanaaf ammoo ammaas kan kaleessa muummicha ministeeraatii fi uummata Oromoo hunda arrabse deebi'ee yertee miti dhiifama gaafachuu qaba jechuudhaan dubbate suni akka jechuudha ilma haboo Adam Faraateetu himama. Adam Faraatis jechuudha horee yookaan hoogganaa paartii badhaadhinaa jechuudha waliigalaa kan aangoo sadarkaa jechuudha biyyatti dhiyaatutti qabu wannummaan uummata bobbaaseefuu ilaal nama kenni diinni fi firan ta'uu dhageeffate asirratti hubachuu qabna. Kanaaf Abiyyi lammaxxaneetuma asiin Abiyyuma kanaa yaadessatti qaarsu barbaadeeti. Uummata Oromoo bal'aa kana jechi tokkichi kun aarsa isaan kafalchiisu ta'a. Kanatti aansun ammoo gabaabdumatti Oromoon dirree dhawaa keessa jirtan feemasotaas ta'a, feetan tiktarootaas ta'a, waan feetan ta'a, yuutubarootaas ta'a. Garuu akka Oromootti wal qabadhaa taakka lama dammaasis Oromoon akka Oromootti wal qabadhaa ammaas hidhadhaa ofiis qopheessa karaa gabaabaadha furmaata jechuudha. Hadiir Jooriis kantiibaan dirree dhawaatiis hanga jechuudha diinonni horee tana jaaree qindeessee sadarkaa kanatti uteela qabatanii uummata gabbaanii uummata muummicha ministeera illee arrabsan taa'u ilaaluun lafuma Oromoo onnee Oromoo irratti jechuudha maal nama agarsiisa. Kanaaf tarkaanfii sarara fudhachuu qaba. Itti aansuun ammoo uummanni Oromoo kana booda qoosaa takkallee ta'uu kannuun qabu jechuudha. Nama hojii qoosuu hin qabu. Sigalee lafti qoosaas hin taatu. Lafti maasis siyaasa hojii walitti hin hidhattu. Lafti lafeedha maasis lafti namni lafa ifirra jiraata. Kanaaf namni lafa hin qabne lafees hin qabu. Amma akkuma fakkeenyaan siimaa Suudaan keessatti lola irraa kan ka'e uummanni Suudaan gaafa Masrii baqatu Masrii nurraa ba'aa gaafa ittiin eessayyaan lafa isaanii lolaa jira. Kan egaa wanti nama gaddisiisu nama ibsu eenyummaa fi ibsu ni jira. Akkasuma uummanni keenya kana kaleessa mana Yemanitti keessatti jechuudha ammaan tana Yemaniin irraa buqqataa jirtu kuni akkam keessa jiran waan lafa hin ta'iniif jechuudha. Kanaaf namni lafummaa isarratti lafaaf namni gaafa lafa dhabe lafees dhabe lafeen isaatis cabxee jirti jechuudha lafeen isaatis surrooyte qoosaan hin taatu. Somaaliin ifumaaf deemtee jechuudha maannoo fixxuute waan ta'eef aarsaa isii kabalchisuuf ta'a. Wanni isin beekuu qabdan akka Oromootti maasiisi sagalee itti fuutaniiti bakka iyyuu waliin geessanii Somaaliin maxxanneedha. Maxxanneen fira si fakkaatti garuu huccuu si maxxante huccuu sanitti eega si maxxante foon kan kee nyaattee coraan si bilchitee akka uffata sanillee firaa darbitu si gooti jechuudha. Yaadni isii akkasii maxxannee sana immoo firaa dhorkaa halaalatti firaa dhorkita jechuudha. Hanga isaan dirree dhawaa keessa nuti ni dhufne galtummaa ammallee akkuma galtummaa jiraan yaanitti kana booda jechuudha tarkaanfii barbaachisu irra fudhachuu qaba. Uummanni Oromoo guutuun itti dabaluun ammaasiis daangaa Oromiyaa guutuun sararamuu qaba. Akkasuma hooggansoonni keenya yeroo hunda dadhabina hooggansa keenyarraa siyaasa keessattis ta'ee hojjechuu lafarrattis uummanni sabni sabaa lammiin xixiqqoon tun hundi nu tuffatti. Yeroo hunda sababa bal'aa kana jechuudha sabni bal'aan kunarra akka Afrikatti akka addunyaattu maqaan isaanii dhoomnaan kabajaatu malaa jechuudha. Kana akkasii sirriitti hubannee if kabachiisuu danda'uudha qabna nutis tokkummaa keenya cimsuudha qabna. Kanarratti qaamoleen siyaasaa mormituun aangoodhaaf foolattuu fi warreen jechuudha biyyi mormanis waan fedhan jechuu danda'an akkuma ammaan tana jechaa jiranitti uummata waliin buusu. Wanni waliin buusan takka illee hin jirtu aboo gartee miti boorutti malee hin xaliiloytu. Nigalee waan garaa namaa keessa jiru dura diddiistee ilaalteeti san booda kararraa qabda jechuudha. Akkasitti sirriitti hubachuu danda'uudha qabna. Dhimmi dirree dhawaadhuma Oromoo hundaati akkuma Soomaaliin gartee lafa gurguraati jettee dirree dhawaadhaaf ta'a marii fi tan dhiissee jabuuti irraa dubbatutti dirree dhawaan faan keessattuu lafa Oromoo hundaati Oromoo hunda ibsitu waan ta'eef Oromoon guutuun dubbachuu qabdi. Moyyaaleenis akkasuma.
kana gabaabtiin asitti isin dabara karaa oduu addunyaatti isin dabarsa kanatti aansuudhaan firdi maarshaal Biraanuu Juulaa jechuudha Itamaajoor Biraanuu Juulaa ajajaan raayyaa ittisa biyyaa waliigalaa kan jechuudha nageenya hanga TPLF biyya keessirtuu itiyoo nageenya harkattu warri qaama Amaaraa hidhannoo jechuudha riphee lola Amaaraa kana gargaaru jiruu fi akkasuma daangaa itiyoo cabsuudhaan Eertiraa wajjin waliigaltee nu weeraruu barbaaddu isaan kana jechuudha guyyaa kabajaa ayyaana raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa Tigraay keessatti gaggeessu irratti haasaa bal'aa taasisee nuti immoo akka rakkoon tana dheengada dabarte caalaa hin dhufneef sodaa qabnaa ammaasii sun dhufuusi gartee miti likkii galchina waan ta'eef garuu ammoo ifi jechuudha yaa'ii kaasaniitii olqatti baqatanii kanasitti keessatti jechuudha miidhamu hawaasa waan ta'eef miidhaa hawaasa waan hin feeneef kana sodaa jechuudha lolirraa qusannee jechuudhaan akeekkachiisa jira sirri dhala hawaasaaf yaadanii qusachuun baay'ee gaariidha ammoo gartee miti kan seera biyyaa jechuudha cabsuu dhufee biyya teenya kabachiisuu fi olaantummaa keenya jechuudha kabachiisuuf tarkaanfii barbaachisu fudhanna jechuudhaan sirritti akeekkachiisee ibsa bareedaa kanneen jira jechuudha sirriidha kanaafi akkuma dheengada likkii galteetti har'aas bakka yoo harkaan tuttuun kun isaa maannoo guddaa isaan tuqaa jechuudha kanatti aansuudhaan pirezidaantiin jechuudha jilli Gibxii torbaan kana gara Jabuutii akka imala dhufuu deemu beeksifameeti jira kanaafis ammoo jechuudha isaan waamulaa galaanaatti xewlaa galaanaatti jeetuma walii gad deemaa itti uummatana galaana dhorkina osuma Jabuutii nu markattiiti inni isaanuma maraatu haa ta'u ammoo kanatti mee jiddumamee mallattoo gurraatti na tokkodhaan subscribe godhaa kaa galatooma jabaadha inshallah nuti dabalama maatii keenya taadha gara oduulee addunyaatti isin dabarsa ammaan tana oduulee biyya keessaatti irraa bahee jechuudha guyyaa irraa jechuudha Usaayid Kooriyaa Kibbaatti waliin waliigaltee nukuleera gabbisuu fi waa hunda irratti cimsinee akka duraan caalaa itti fufnaa jechuudhaan Kooriyaa kaabaa sodaachisuudhaaf yaada kana kaasee jira kana Kooriyaan kaabaa immoo sodaata kan qabna ni beekanii jechuudha kanatti aansuudhaan Suudiin sirna hajji yookaan galmee hajji bara 2026 ifatti banteeti jirti kanaaf biyyoota islaamaa jechuudha baay'ina isaaniitii fi ummata hajji godhu simachuudhaa fi alduree hunda jechuudha xumuruun akkasuma jechuudha galmee eegaluun ammoo fuulduratti jechuudha akka namoota hanga dandeemu simatanii fi baay'ina muslimtoota waggarraa dabaluu kanaas gara hajji akka imalaniif karaa gaarii saayixee jirti maashaallah Suudiin nuna galatomtu kanatti aansuudhaan lammiileen Itiyoo lama jechuudha indii tokko irratti jechuudha jechoota suuqannee isaa rasaasaan jechuudha irra fudhachuudhaan ajjeesan to'annaa jala oolchitee jirti Suudiin kanaanis jechuudha kan irra walola maallaqaa daldala yookaan kontrabaandii seeraan alaa jechuudha meeshaa mataa namaa duuchoonaan osoo socho'aa jiranii irratti kan waloluudhaan lammiileen Itiyoo rasaasaan rukuttee indichaa akimatti du'e kanaaf ammoo jechuudha seerri olaantummaa isaanii kabajaa jechuudhaan warreen shakkaman to'annaa jala oolchitee ibsa baasanii jiran kanaaf jechuudha biyya namaa keessatti rasaasan eeganuma yaa'an faayidaan isaanii maali uummata keenya kana uummata Itiyoo kanatti aansuudhaani tarkaanfii silaa nama ajjeesumaati sun seera ta'uu qabaasi har'a fudhatanii kanatti aansuudhaan reefkee jechuudha Gaazaa 45 uummanni Falastiin 45 jechuudha harka Israa'el ture guyyaa irraan tanaa fannoo diimaa kennamee jira kana erga waliigalteen dheengada raawwatameen booda uummanni karaa jechuudha nagayaan lafa isaanii irratti deebi'uun kunis dhaloonnis barnoota eegalee kunis jechuudha hojii isaanii alatti eegalanii inshallah nagaya bareedaa harkachaa jiranii alhamdulillah haala kanarratti fuuldureedhaaf mijeessuu irrattis horeen jechuudha biyyoota islaamaa guyyaa irraan tanaa hooggantoonni Istaanbul keessatti marii ta'anii jiran kanaaf fuuldurri Gaazaa inshallah ifa bal'inaani ni tolaa jenneeti abdannaa jechuudha waan baay'ee nama gammachiisu kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Usaayid duraanii jechuudha guyyaa irraan tanaa du'aan boqote kan keessattuu Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti gochoota hin taane raawwachuun namoota miliyoona ol lakkaa'aman ajjeesaa ture irraan tana du'ee jira akka nama ajjeeftus numa duuta nageumaan gartee miti guyyaa murtee fuuldura keetii tana qaasan dhayxee jechuudha adaba oowwaa azaaba jaannan qunnamurra nageumaan ummata nagee addunyaa xiqqoo tanarratti nagayaan jiraachuun gaariidha kanuus fakkeenya guddaa namaa ta'a kanatti aansuudhaan Chaayinaan jiddu seentummaa waraana Usaayid gara Naayijeeriyaa ni ergina jette gaafattee jirti Naayijeriyaa dubbisuudhaan akkasuma akka manguddummaa jidduu seenuu gaafattee jirti kanaanis jechuudha akka qaamni kun gartee miti achi ergee rakkoo biraan uumnee fi haa ta'u beeksitee jirti kanatti aansuudhaan
chaayinaan waaw makiinaa yookaan konkolaataa qilleensarra balali'u oomishaa jiraachuu ifatti irraan dalaga baaftee jirti. Kanaafis jechuudha fuuldura bara 2026 dhaqqabuun akka 2026 hojiirra oolchina jechuudhaan ifatti beeksisanii jiran. Kanaaf akkanatti namni hojjetaa jechuudha. Hojjechuu waan gaariidha waaw. Kana cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabne kana fakkaataa kan biraatti nan godhate deematu shira godhan facaasaa akka isin odeessu oduu ammeetii oduulee guyyaa guyyaan oduu takkaatu hafi. Lammiileen jechuudha Itiyoo Yaman keessatti akka malee amma horrifamaa jiran sababa namni tokko jechuudha dogoggora nama tokko Yamantii tokko irratti raawwateen numa ari'ee malee viidiyoon waraabee gallakkiseen Afrikaanota guutuuf keessaa baafna jechuudhaan tarkaanfii fudhatamaa jiran. Namni biyya ifirratti akkana taa'aa jechuudha sigalee amma laal uleen sun dhoone beekni aggate malee kanaaf namni guutuun akkasii gidee walitti qabamee akka loonitti akkasitti tumamu hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf lafa ifir namni lafa hin qabne lafa hin qabu lafa ifir lafa teenya jechuurratti akkasitti uummata akkas godhan dogoggora nama tokkootiif namni keenyaas biyya namaa keessatti dogoggora raabbisadhaa isin nagalatomaadha. Nagayaan tura subscribe godha nutti dabalama maatii keenya ta'asinis nu hordofaadha. Galatoomaa siyaasa addunyaattis baradhaadha. Siyaasummaan tunuu guddina bara dabrees waraabeetiin jiran namni hooma lamaaf wal fixaan hooma sadiif tokko lafa lammaffaa amantii sadaffaa gosummaa sigalee sabummaa yaangan akkasitti lafti immoo utubaa jalqabaa beeka akkasitti irratti hubadhaadha. Galatoomaadha. Shir godhan facaasaa. Assalaamu alaikum nagaan naa tura.